Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu sadii tokko jennee ni amanna. Ameen. Hordoftoota keenyaa biyya keessaa biyya alaattisanii kanneen nu daawwataa jirtan bakkaaf lafa jirtan hundattuu nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkamiin sa'a kanaaf yeroo kana geessanii. Egaa yeroon nuti keessa jirru kun yeroo waqtii yookiis guyyaa soomaadha. Sooma kana keessatti egaa sooma Nanawwee jedhamee kan beekamu kiristaanaa hundumaa biratti beekamaadha jechaadha. Egaa namootni Nanawwee warroota alagaa warra Waaqayyotti hin amannedha. Yoonaas immoo raajii Waaqa jarri warri Nanawwee kun kan hin beeknedha kan inni waaqessu jechaadha. Kanaaf Yoonaas gara isaanii dhufee ergama fayyinaa qabatee otoo hin taane gara warra hin amanneettira. Ergamni isaa kun warra Waaqayyotti amanan otoo hin taane warroota Waaqayyotti hin amanne warra Waaqa hin beeknedha. Ergumsi isaa kun yookiis immoo ergamuun isaa kun isatti tolee otoo hin taane otoo itti hin toliinidha. Haala hin tolle keessa taa'eeti. Utuu hin barbaadiin barbaadee filatee jaallatee otoo hin taane utuu jibbuu utuu hin barbaadiin utuu hin fedhiinidha. Kan Yoonaas gara Nanawwee dhufee jecha. Akkuma kana lallabaan warroonni kaanii geejjibaan deemu. Wantoota garaagaraatiin fedhii isaaniitiin imalu. Yoonaas garuu geejjibi isaa qurxummiidha. Qurxummii galaana keessaatiin geejjiba taasiseetiin Waaqayyo gara biyya Nanawweetti gaafa inni isa ergu laalla. Lallabaan tuffatame kun lallabaan akkamittiin namni utuu tuffatamuu lallabaa. Lallaba dhiisaa. Namni hojiima addunyaa kana gaafa hojjetu fedhii isaa malee gaafa hojjetu ittiin tolu mijataa hin ta'u. Yoonaas lallaba biyya Nanawwee deemee gaafa lallabu fedhii isaatiin aladha. Utuu hin jaallatiin fedhii isaa malee jechaadha. Uummati warroonni biyya Nanawwee keessa jiraatan akka fayyuudhaaf Yoonaas fedhii hin qabuuf ture. Kanarra isuma kana caalaatti iyyuu sodaansaa jalqaba irratti hin badduu jedhee dubbadhee yoo isaan hafanooyii jedha Yoonaas. Yaadi isaa kana. Hin baddu jedhee raajii isaanitti ergan dubbadhee booddee yoo badiisa hafanooyii booda maalan jedhaadha. Yoonaas gaafa magaalittii keessa seenus fedhaan hin lallabne. Lallabni inni lallabe kan abdii nama kutachiisudha. Akka qarabaa kan nama murmuru ture. Kan nama waraanu ture. Namoonni biyya Nanawwee Waaqa hin beekne akka beekaniidhaaf illee carraan isaaniidhaaf hin kennamne. Yoonaas akka Nohiidha barri ammanaa kun isinii hafeera. Jaarraan ammanaa isinii hafeera. Ji'a ammanaa qabdu jedhee isaaniidhaaf guyyaa hin kennine. Deebi'aa jedhees Nanawweetti yookiis uummata Nanawweetti lallabne. Doonii hojjetee kottaatti lixaayii jedhee akka Nohii jechaadha. Akka Nohii doonii yookiis markaba hojjetee kottaa badiisa kana jalaa ooluudhaaf markaba kanatti kottaati asii ol seenaayii isaaniin hin jenne. Guyyaa 3 gidduutti Nanawween ni galagaltii jedheetu lallabuu jalqabe. Guyyaa 3 gidduutti iyyee uummata magaalaa Nanawweetti dubbachuu jalqabe. Uummati Nanawwee garuu kan ishee galagalchu kun eenyudha? Kan biyya Nanawwee galagalchu eenyudha? Biyyi Nanawwee maaliif galagalti? Waanuma halleetiif iyyuu ati inni biyyi Nanawweedhaa ni galagalti jettu kun eenyudha? Akkamittiin cal jettee biyyi Nanawwee galagalti jedhanii Yoonaasiin hin gaafanne. Yoonaas biyyi Nanawwee guyyaa 3 gidduutti ni galagalti gaafa jedhu utuu biyyi Nanawwee hin galagaliin duraan dursa barumsi nu barbaachisu maaliif nu barsiisne hin jenne. Ofii isaaniitii lallabichaa isa qorachuuf isa gamaggamuudhaaf yeroo hin qaban turan. Warri Nanawwee Waaqayyotti amananii gurguddaadha hanga isa xiqqaatti beeka hanga isa wallaalaatti horiidhaaf namni isaa akka soomaniif labsiin
labsame. Uffata gaddaa uffatan. Wal faana cubbuu hojjechuun baay'ee salphaadha fira Waaqayyoo. Wal faana qalbii jijjiirrachuun garuu baay'ee ulfaata. Namni gara Waaqayyootti gaabbii galuudhaatiif baay'ee ulfaata. Gaafa cubbuu hojjetu garuu salphaadha. Namni waan nama ajaa'ibu yeroo cubbuu hojjetu Waaqa otoo hin taane nama sodaata. Kanaafidha Waaqayyos qalbii gaafa jijjiirramnu yakka keenya, balleessaa keenya, hammina keenya namatti akka himannu nu taasise. Namni gaafa ejju, gaafa hatu, gaafa sobu, gaafa dhiiga namaa dhangalaasu, gaafa lubbuu baasu Waaqayyo na argaa laata hin jedhu. Eenyu namni na argaa laata jedha. Kanaaf Waaqayyo immoo maal godhe? Qalbii keessan dhaqaa, mataa keessan eenyutti lubatti of agarsiisaa jedhe. Lubatti of agarsiisuu jechuun immoo hiikkaan isaa qalbii jijjiirrachuu jechaadha. Kanaaf namni wanta yakke, wanta balleesse Waaqatti otoo hin taane eenyutti bataa? Lubatti dhaqee matachaadha. Kanadha. Kanaaf namoonni biyya Nanawwee keessa jiran kun xinnaadha hanga isa guddaatti uffannaa isaanii isa kan gaddaa uffatanii wal faana qalbii isaanii jijjiirrachuu eegalan. Gara Waaqayyootti boo'uu eegalan. Sadarkaa biyyaatti qalbii jijjiirrachuun garuu nama ajaa'ibsiisa saba Waaqayyoo. Akka biyyaattis qalbii jijjiirrachuu jechuun magaalaa Nanawwee keessa kan jiru guutummaatu qalbii jijjiirrachuudhaaf gara Waaqayyootti boo'a. Ergaa gara Nanawween in galagalti ta'eetii biyya jijjiirrannaa hin jenne sabni Nanawwee. Biyyi Nanawwee erga galagalti ta'eetii kottaa biyya jijjiirrannaa hin jenne. Maaliif jennaan biyya jijjiirrachuurra qalbii jijjiirrachuun waan caalu waan hubataniidhaaf qalbii isaanii jijjiirrachuudhaaf gara Waaqayyootti boo'uu eegalan. Isa kanaatiifi waan nama ajaa'ibu saba Waaqayyoo gara Waaqayyootti yoo boo'an du'a badiisa jalaatii namni hin oolle hin jiru. Waaqayyo qalbii nama jijjiirrateef du'a jalaa, dheekkamsa jalaa nama oolcha. Du'i kan itti murtaa'e, badiin kan itti murtaa'e sababa qalbii jijjiirrannaatiin ooluun ni danda'ama. Anaaf isinis sagalee kana kan dhageenyu qalbii keenya jijjiirrannee soomii kanaatiin gara Waaqayyootti dhiyaannee dheekkamsa, badiisa gara addunyaa kanaatti dhufu jalaatii ooluutu nu barbaachisa. Egaa yoom lallaba abdii kennu dhageenyaa hin jenne sabni kun. Lallabaan sun wanta namatti toluun qabee isaaniin hin barsiifne, fakkeenyaanis isaaniif hin ibsine, ciigoonis isaan hin mararsiifanne. Qulqulluun abbaan keenya Efreem maal jedha isinitti fakkaate? Akkas jedheetu dubbata. Kan isaaniif ergame kun ogeessa fayyaa gara jabeessa ture jedha. Ogeessa fayyaa gara jabeessa ture. Qoricha inni baatus gubaadha jecha akka aduu murmuruun isaanitti dubbate. Isaan garuu isaanuma madeessee fayyifamanii madaa sanaatiin fayyifamanii qoricha isaa isa nama murmuru isa ulfaataa sanaatiin isaan fayyanii jedhe. Qalbii jijjiirrannaa namoota biyya Nanawwee sanaa olii hamma gadiitti ture, guddaadhaa hamma isa xiqqaatti, beekaadhaa hamma isa wallaalaatti ture. Mootonni utuu hin hafiin waaroo gaddaa uffatanii yookiis uffata gaddaa uffatanii gaafa Nanawween in galagalti jedhu mootonni waraana ergee Yoonaasiin hiisisuudhaaf mirga qabu turan, hin danda'u turan akka mootota bara keenyaa kana ituu ta'eeti. Biyyi keenya irratti maaliif farristaa jedhanii isa hiisisuu, rukuchiisuu, reebsisuu ni danda'u turan. Kun furmaata isaanitti wanta hin fakkaanneedhaatiif garuu rakkoon isaa kan isaaniidhaatii, furmaati isaas kan isaaniidha waan ta'eedhaaf rakkoo isaanii kana furuu kan danda'u isaan akka ta'e beekanii hubatanii kanaaf ofii isaanii ceepha'uutti ka'an, of ceepha'uutti ka'an. Kanaatiif biyyittiin yaada garaa tokkootiin boosse. Biyyi guutummaan yaada garaa tokkootiin qalbii jijjiirrachuu jechuun carraa hin argamnedha saba Waaqayyoo. Mootichi namaatiif bineeldi wanti afaanitti akka hin buusne jedheetu labsii baase mootiin isaanii. Bineensis namni sooriin manaa kamiyyuu akka isaan afaanitti waan buusne labsii labsisiise. Nanawween masaraa mootummaa keessaa soomni labsamuudhaaf kun akkamuma nama gammachiisaa. Akkas jedha lallaba
Macaafa lallabaa boqonnaa 10 lakkoofsa 6 irratti yaa biyya gurguddoonni kee bariin ka'anii nyaatanii siif wayyoo jedhamee erga barreeffameeti. Biyyi gurguddoonni ishee soomaniif akkam kan carroomtedha. Akkam kan ayyaanumtedha. Gurguddoonni ishee, beekonni ishee, mootonni ishee kan sooman. Egaa yoomillee uummati soomee yoo mootonni nyaatan kun wanta baramedha. Garuu immoo ofii nyaatanii uummata soomu geggeessuun baay'ee ulfaataadha. Ofii dhugaa bulanii uummata kadhachaa bulus geggeessuun baay'ee ulfaata. Saba Waaqayyoo kan nuti rakkachaatti jirruuf isa kanadha. Waaqayyoo akka mootota warra Nanawwee nuuf haa kaasu. Warroota biyya Nanawwee mo'aa turan, bulchaa turan mootii akkasii nuuf haa kaasuuti. Waan isin ajaa'ibu kan mootiin kee uffata gaddaa uffatee siif boo'e yaa Nanawwee, bineeldonni illee otoo hin hafin kan siif sooman ammam kan ayyaanumtedhaati. Kan uummatni kee gaafa soomiin labsamu hin yaaddofne, an gaafan barbaadin sooma jedhanii kan of hin mi'eessine, kan mana lubbummaa illee mitiitii sooma masaraa mootummaa keessaatii labsame kan gadi of qabummaadhaan soomtu yaa biyya Nanawwee akkam kan carroomtedhaati. Ijoollee waa hin beekne harma haadholii dhorkamanii Waaqayyo isa gara laafessaa dhiphisan. Ijoolleen harma hodhan harma isaanii dhiisanii Waaqa isa gara laafessa kana garaa laaffisa. Bineelda bishaan dhowwatanii namoonni Nanawweedhaa kadhannaa wawwaannaaf ka'an. Akkam nama dinqisiisaa soomni akkasii, gaabbiin akkasii, qalbii jijjiirrannaan akkasii akkam nama gammachiisa. Qulqulluun abbaan keenya Efreem maal jedha isinitti fakkaate? Gaafa ija sammuu isaatiin magaalittii kana daawwatetti akkas jedheetu dubbate. Qulqulluun abbaan keenya Efreem affeerraan mana mootii addaan cite. Mootiin uffata gaddaa uffate immoo uffata miidhaginaa in uffata. Yeroo sanatti yoo warqee keessan Nanawweetti gattan eenyuyyuu hin fudhatu. Mana qabeenyi keessan keessa guute banaa gootanii utuuma adeemtaniyyuu eenyullee namni ol seenee mana keessaniin isin jalaatii saamu tokkollee hin jiru jedha. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha saba Waaqayyoo. Soomni Nanawwee sooma ajaa'ibaati. Dhiironni dharraadhaan dubartoota hin ilaalanii jedhee Efreem. Dhiironni dharraadhaan dubartoota hin ilaalanii, dubartoonnis immoo warra isaan ilaalu hawwachuudhaaf faaya isaanii hin diranne, miidhagina isaanii, fuula isaanii hin kuullanne, dhiira dogoggorsuudhaaf jedhanii, dhiira hawwisiisuudhaaf jedhanii hawwii akkasiin raawwanne. Maanguddoonni dhala isaanii wajjin awwaalamuuf waan ta'eedhaaf daaraa ofitti naqani. Maatiin gaaffii ijoollee isaaniitiin dhiphatanii Abrahaam gaafa mucaan isaa hoolaan aarsaadhaaf ta'u meerre jedhe sana dhiphuu inni dhiphate har'a ijoollee warra Nanawweetiin ba'e. Namni Sooriyaa kun haala masaraa mootummaa sanaas akkasittiin sureessaa. Mootiin Nanawwee loltoota isaa walitti qabee akkasittiin jedhe. Injifannoon kun akka isa waraana irratti goonfanne sana miti. Odeessa baargamaa dhaga'ameetiin jajjaboonni keenya otoo hin hafiin jedhe hollataniiru. Namni Hibruu tokko dhufeetu nu qoromsiiseera, nu roqomsiiseera. Namni Hibruu tokko dhufee nu roqomsiiseera. Nanawween haati goototaa jecha nama Hibruu qofaa isaa dhufe kanaatiin sodaatteetti. Kanaaf yaa lammii koo dallaa hin jigne haa dhaabbannu, haa ijaarrannu. Isheenis immoo qalbii jijjiirrachuudha. Dallaan hin jigne sun qalbii jijjiirrachuudha. Waraanni dhokataan nutti banamee jiraati. Meeshaa dhokataadhaaf haa tumsisnu, haa qopheeffannu jedheetu mootiin labsii baasuu eegalee jedha. Yoonaas deebi'uu Nanawweetti hin gammanne ture. Waan raajii inni dubbate hin raawwanneef qofaadhaaf otoo hin taane, raajii inni dubbate kun wanta hin raawwanneef qofa otoo hin taane, yeroo itti jaarsoliin Israa'el gaala mootanitti utuu jaarsoliin Nanawwee boo'anii arge. Gaafa Xiyoon akka dhagaa baqxu Nanawween in boossi turte. Yeroo Israa'eloonni Waaqayyo irraa fagaatanitti yommuu warri
isatti hin amanne imimmaan isaanii ofirra dhangalaasanii yeroo isaan boo'an arge. Ulfinni Israa'el irraa ba'uu isaa ilaalee ni dallane. Yoonaas amma sa'aatii dhumaatti baduu Nanawwee eegaa ture. Yoonaas gaafa guyyaa Nanawween baddu lakkaa'aa ture. Saboonni Nanawwee garuu immoo cubbuu isaanii tokko lama jedhanii lakkaa'uu irra turani. Yoonaas yoom badu jedheetu guyyaa lakkaa'a. Sabni Nanawwee immoo cubbuu isaanii lakkaa'u turan. Yoonaas waa'ee Nanawweetiif akka Museedha amma isaaniin balleessitutti amma isaaniin balleessitu anaan na balleessi kan jedhe Museen fuggisoo isaa yookiin faallaa isaa isaaniin hin balleessitu taatee jennaan anaan na balleessi nama jedhaa turedha. Kanaaf qulqulluun abbaan keenya Efreem maal jedha? Nanawwee bakka bu'ee Yoonaasiin akkas jedheetu itti dubbata. Yaa nama Ibrichaa nana yoo wal fudhannee banne maal keessaa argatta? Yaa barsiisaa nana du'uu keenya du'uu hunda keenyaatiinis immoo wanta wayyaa maal argatta? Waan ba'eessa maal argatta? Waan bu'aa qabu maal argatta? Yaa ilma maatee callisnee yoo awwaalchatti nam'ine maal argatta? Jecha keetiin nu fayyistee nu isi galateeffachuudhaaf gara kee dhufuutti maaf gaddite? Carraan kee isa Nanawweetti dubbatee balleesse jedhamurra dubbatee ishee baraare jedhamuu siif hin wayyuuhi jedha qulqulluun Efreem. Gaafa ergamoonni Waaqa irratti gammadan ati immoo maaliif gadditaa? Yaa Yoonaas sichitti maqaan kee Nanawwee wajjiniin ka'aatii ishee galateeffadhu. Dhuguma Yoonaas akka ogeessa fayyaa isa dhukkubsataan isa fayyinaaniif bubbutamuu ta'e. Yoonaas fayyuu isaanitti hin gammanne ture. Namoonni biyya Nanawwee garuu eenyummaa isa lallabu kanaa hin ilaalle. Lallaba isaa bifa hin baane kana bushaa'ina isaa kana sababa otoo hin taasifatiin lallaba abdii namaaf hin laanne of ceepha'anii of fayyisanii lallaba baay'ina qabus hin barbaanne. Laphee cabeetu nama barbaachisa malee beekumsa gaamiti. Qalbii jijjiirrachuudhaatiif gara Waaqayyotti deebi'uudhaaf barumsa baay'ee barumsa hedduu otoo hin taane qalbii cabe nama barbaachisa. Waaqayyo qalbii cabe laphee cabe hunda keenyaaf nuuf haa kennu. Egaa cubbuun keenya cubbuu namoota warra Nanawwee sana caalee erga mul'achuu eegaleetii guyyaa baay'ee tureera bubbuleera. Kanaafiyyuu yaa maatii Waaqayyoo sagalee kana dhagaatte kan jirtan waliin keenya waliin ta'uudhaatiin sooma Nanawwee kana gaafa soomnu waliin gara Waaqayyootti deebinee qalbii jijjiirrannee warra du'a bara baraa irraatii ooluu Waaqayyoon hunda keenya nu haa taasisu. Dheekkamsa gara foon keenyaatti dhufuutiif dheekkamsa lubbuu keenyaa irratti dhufu ittiin baraaramne biyya keenyaaf nagaa jaalala tokkummaa kadhannee gara Waaqayyootti boo'uudhaatiin eebbaaf ayyaana arjummaa isaa irraatii akka argannu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Soomiin kun soomii gaarii soomii dansaa hunda keenyaaf haa ta'u. Barumsa biraatiin deebinee wal agarraa. Haga sanattiyyuu nagaa qabaadhaa. Nagaatiin tura. Arjummaa Waaqayyoo, araarsummaan dubaroo Maariyaam, eegumsi ergamoota Waaqayyoo, eebbaaf ayyaanni raajotaa, suuqni wareegamtootaa hunda keenyarrayyuu oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa. Didiyaadhaa galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee beekuu